Tolee akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota Oromiyaa Education TV. Arramoo kanan qabadhee dhufe the Sigma notation and partial sum dha jechuudha. Isin maatii channel kanaa miti yennatee maatii channel kanaa ta'uutiin viidiyoo gallakkifamu notification isaa akkasiin gahu yookiin odeeffannoon isaa akkasiin gahuuf subscribe godhaa. Hiriyoota keessa nama maatii viidiyoo kana hin ilaalles akka isaan ilaalaniif itti affeeraa. Amma gara barnoota keenyaatti kallattii himaan dabarra jechuudha. Mata dureen keenyarraa the Sigma notation and partial sum. In the previous section, you learned about the individual terms of a sequence. Why sequence kanaan dura yookiin mata duree erga keessatti ilaallee turre. In this section, you will learn how to add the term of a sequence. Termoota sequence immoo mata duree kana jalatti immoo termoota sequence akkamitti walitti daana waan jedhamu wajjin baranna jechuudha. Find the sum of the terms. Edama termoota akkamitti barbaanna waan jedhamu wajjin ilaalla jechuudha. Partial sums. Given the sequence an, s is equal to a1. S is the first term of sequence. S2 A1 plus A2. S2 is the sum of the first two terms of sequence. S3 A1 plus A2 plus A3 S3 rajira S3 ni A1 plus A2 plus A3. S3 is the sum of the first three terms of sequence jedha. Asirraa akka hubannutti summation of terms kan jedhamu fakkeenyaaf termoota sequence A1, A2, A3 jedhee itti fufa termoonni sequence akkasitiin itti fufu. Asirratti gaa termoota kanatu walitti daana jechuudha. Fakkeenyaaf 1 jedhee 3 jedhee 5 jedhee 7 jedhee akkasitiin deema yennatee find the sum of the first four terms jenne jedhee summation waan jedhee fi tokko eda'uu 3 eda'uu 5 eda'uu 7 ta'a jechuudha. Haala kanaantu hojjetama jechuudha. Maal jennaan summation yenna nuun jedhe jechuudha. Summation yenna nuun jedhe. Itti fufnee kan wajjin ilaallu akkasuma A4 yennatee summation isaa termoota meeqa jechuudha? Termoota arfansaa walitti daana jechuudha. Termoota arfansaa. S3 jennaan immoo termoota 3 walitti daana jechuudha. SN jennaan immoo amma AN ti jechuudha. Amma lafa dhaabbata isaatti walitti daana jechuudha. Inni kun egaa maal jennee waamna? Partial sum jennee waamna. Partially sum jennee waamna jechuudha. Termoota isaa walitti da'u partial sum jennee waamna jechuudha. Gara definition 1.4 itti gaafa dabarru let n runs to 1 up to n goes to infinity be a sequence. Kana gaafa dubbisnu n runs to 1 n tokko ke runs to gaafa jedhamu n tokko ke hanga n infinity wajjini jechuudha. Hanga infinitytti lakkoofsa hin dhaabbatan qabneetti deema akka jechuudha jechuudha. So that the sum of the first n terms of the sequence denoted by Sn called partial sum of a sequence. Akkuma isa gubbaatti ilaalle jechuudha. Akkuma isa gubbaatti ilaalle. First termini n terms of a sequence kana maal ta'a? Sn dhaan bakka bu'a jechuudha. Sn dhaan bakka bu'a. Such summation is denoted by as following. Haala armaan gadiitiin summation kana ibsina jechuudha. Sn is equal to mallattoon kun mallattoo summation bakka bu'a. Mallattochi mallattoo maalii bakka bu'a? Mallattoo summationiiti. Keen kun eessaa kaa isa jedhu keenii mallattoo agarsiisa waaniin sun kees equal to 1 inni jedhu mallattoo agarsiisa kee waaniidhaa kaa akka jechuuti jechuudha. Amma fakkeenyaaf kee dhamti kun iddoo kee kana lakkoofsi meeqaa kaanee buufna jechuudha. Lakkoofsa tokko kaanee buufnaa jechuudha. A1 jennee A2 jennee
akkasittiin itti fufna jechuudha. Gara infinitiiviitti deema inni jedhamu isa kana jechuudha. Inniin kun immoo lakkoofsa xumuraa sana jechuudha. Lakkoofsa isa xumuraa sana. Lakkoofsa isa irratti xumuru sana jechuudha. So where k is index of summation jedhama. K inni kun jechuudha. K kun index jedhama. One is the lower limit of the summation. Bakka nuyi A1 jennee kaanudha waan ta'eef lower limit of summation jennee waamna. Bakka ka'umsa keenya tokkorra kan gadi dabarre jechuudha. N is the upper limit of the summation. N keenya immoo upper limit jedhama jechuudha. Amma N itti jenna jechuudha. Tokko kaane amma N itti. N keenya maalodha jechuudha? Upper limit keenya jechuudha. Isa guddaa bakka inni itti dhaabbatudha jechuudha. And that is sigma notation or summation notation jechuudha. Inni kun immoo maal bakka bu'a? Mallattoo sigma notation yookiin summation notation bakka bu'a jechuudha. Mallattoon kun akkuma jalqaba isinitti himee turetti jechuudha. Example jira. Find the sum of the first 5 even natural number. 5 even natural number. So interracing jechuudha. First 5 even natural number interracing. First 5 even natural number. Even kan ta'e lama ka afur ja saddeet kudhan. First 5 term waan hin jedhe shanan isaa tarreessina jechuudha. Ida'ama kanaati jechuudha kan nuti tarreessu. Plus 4 plus 6 plus 8 plus 10 jennee hojjenna jechuudha. Akkasitiin walitti daana jechuudha. Kun meeqa ta'a? 14 22 32 ta'a jechuudha. First summation of first 5 term of even natural number waan nuun jedheefi ida'amni isaa meeqa ta'a jechuudha? 32 ta'a jechuudha. Ida'amni isaa 32 ta'a jechuudha. Kun akkuma asirraa arginu dhiifama lakkoofsa dogoggoreeni ida'amni isaa 30 ta'a. 32 jedhee lama dawaa furii meeqadha? Ja'a dawuu ja'a 12dha. 12 fi 8 20dha. 20 dawuu 10 immoo 30 ta'a jechuudha. Dogoggoreen 30 jedhee 32 jedhee deebiin isaa 30 jechuudha. Rakkoo waan qabu garuu lakkoofsuma jechuudha malee. So itti fufnee kan wajjin ilaallu example 2dha jechuudha. Let an is equal to 3n plus 1. Find S6. S6 barbaadnu hin jedhe. Kanaafi maal goona jechuudha? S6 jechuun maal jechuudha? Jalqaba S6 jechuun maal jechuudha? A1 plus A2 plus A3 plus A4 plus A5 plus A6 dha jechuudha. So tokkoon isaa barbaannaa jechuudha. Dura A1 barbaanne, A2 barbaanne, A3 barbaanne, A4 barbaanne, A5 barbaanne, A6 barbaanneetu isa booddee S6 barbaanna jechuudha. S6 barbaanna jechuudha. Kunis gaafa barbaannu A1 maal ta'ame? A1 maal ta'a? Akkuma asirraa argaa jirtanii A1 keenya 4 nuu kenname yookiin hojjennee arganne jechuudha. Maaliifii 3dha. 3 times 1 goona plus 1 ta'a jechuudha. So maal ta'a kuni 3 times 1 maal ta'a? 3 ta'a. 3 plus 1 immoo 4 ta'a jechuudha. Haala kanaan argama. A2 immoo akkamittiin argama? Iddoo kana lama buufna. 3 times 2 maal ta'a? 4 ta'a. 4 plus 1 immoo 7 ta'a jechuudha. Haaluma kanaan tokko hanga 5 buustu jechuudha. Tokko hanga 6 buustu maaliifii up to A61 jedheef. So gaafa walitti daanu deebiinsaa maal ta'a? 69 ta'a jechuudha. Akkuma ammaa kanatti kunoo S6 jechuun A1 plus A2 plus A3 plus
A4 plus A5 plus A6 dha waan ta'eef. Gaafa walitti daanu A4 plus 7 plus 10 plus bakka haala kanaan haala salphaa kanaan hojjettu jechuudha. Saamishinii jechuun kanadha jechuudha. Saamishinii jechuun kanadha jechuudha. Example 3. Given the general term an is equal to 1 over n times n plus 1. Find the sum of first 90 terms. B n terms. Sagaltama barbaadi kan inni barbaadi jedhee kana wajjin hojjenna jechuudha. Kana gaafa hojjennu akkamtaa jalqaba kan kutaa 11ffaa kitaaba isa kanaan dura barachaa turtanii unit 2 keessatti maal jettanii partial fraction jettanii barattanii turtan. Amma asitti kan arginu partial fraction fayyadamnee hojjenna jechuudha kana. Kana partial fraction fayyadamnee hojjechuudhaa fi partial fraction masana beekuu qabna kan kutaa 11 sana jechuudha. So partial fraction kana gaafa hojjennu warreen akkasii kana gaafa hojjennu kun power ofirraan qaba waan ta'eef a over n jennee qobaatti plus jennee b over kan isa kana ammoo qobaatti fudhanna jechuudha. Kanaaf over n plus 1 dha jechuudha. Akkasitiin fudhanna. Kana booddee maal goona akkuma sirraa argaa jirtan kanatti criss cross baay'isna jechuudha. Criss cross baay'isna. Kana booddee gaafa criss cross baay'isnu a times n plus 1 plus b times n ta'a jechuudha. So kana booddee gaafa hojjettan maal ta'a an plus a maalifi n kun kanas hin baay'isa waan ta'eef isa booddee bn itti daana jechuudha. bn itti daana jechuudha. Kana booddee isa n qabuu fi isa n qabu gam tokkotti dabarfanna. Gara tokkotti dabarfanna. Isa booddee kun maal ta'a? A plus A plus B times n ta'a jechuudha. Times n ta'a jechuudha. Kana booddee asii immoo a qabna turre plus a jenna jechuudha. Asii tarmii akkasiin qabnu waan ta'eef tarmii akkasii sababiin qabaannee fi 0 jennee keewwanna jechuudha. Kanaaf n wanti jedhamu jiru waan ta'eef a plus b jennee a plus b is equal to 0 goona jechuudha. Asii immoo a maal goona? A is equal to lakkoofsi duwwaan jira waan ta'eef n immoo meeqa jechuudha? 1 goona jechuudha. So a1 arganneerra a plus b keenya immoo 0 dha. Kanaafi iddoo a1 gashuu dandeenya jechuudha. Iddoo a1 gashuu dandeenya. Gaafa 1 gashinu 1 plus b is equal to 0. 1 gaafa chichi darbu maal ta'a b is equal to minus 1 ta'a jechuudha. b is equal to minus 1. Inni kun akkasumatti nu kaa'e kana haala ammaatiin dhufa jechuudha. Yennas ni galtee gara kutaa 11 deemtanii ilaaluu qabdu jechuudha. Gara kutaa 11 deemtanii ilaaluu qabdu. Partial fractioning kana malees formii kan biraatiin jira waan ta'eef. Itti fufnee gaafa ilaallu f maal arganneerra jechuudha. fb arganneerra. So akkamittiin barreessina? Haala kanaan barreessina jechuudha. 1 over n minus 1 over n plus 1. Maalifi iddoo b meeqa buufna? Minus 1 buufna. Iddoo a immoo maal buufna? 1 buufna jechuudha. So kana ta'a jechuudha. Gaafa jennu kana ta'a. Kana booddee saamishinii isaa hojjechuutti dabarra jechuudha. Gara saamishinii isaa hojjechuutti dabarra.
gaafa saamishni isaa hojjennu gaafa hojjennu S99 nu gaafatami S99 nu gaafatami jechuudha. So kana hojjechuudhaa fi termii tokkoffaa beekuu qabna, termii lammaffaa, termii sadaffaa, termii afuraffaa beekuu qabna. Termoota kana beekuu qabna jechuudha. Termii tokkoffaa maal ture? 1/n minus 1/n plus 1 dha. Kanaafi gaafa 1 bakka buufnu lammasaa maal ta'a? Isa kana nuu kenna jechuudha. 1 minus 1/2 nuu kenna. Isa booddee ammas termii taanu gaafa bakka buusaa deemnu haaluma kanaanii jechuudha. Kana booddee termii inni kuni as ilaalaa asitti kan isin hubachuu qabdani asii minus 1/2 ni negatiiviidha. Asii immoo 1/2 maal ta'a? Positiiviidha. Kanaaf kun wal balleessa jechuudha. Asiis gaafa ilaaltanii deebitanii minus 1/3 fi 1/3 asii wal balleessa jechuudha kunis. Asii minus 1/4 fi 1/4 akkasumatti wal balleessaa deema jechuudha. Kana booddee ituma barreessinu 1/99 fi meeqa tafa jechuudha? 1/100 tafa jechuudha. So hundumti isaanii wal balleessanii maal tafa? Isa dhumaa kana lamman tafa. Isa dhumaa kanaa fi wanii isa jalqabaa kana duwwaa tafa. Maaliifi 1/99 fi negatiivii 1/99 jira waan ta'eef. Innis akkuma warreen kanaatti waliin bada waan ta'eef. So gaafa hojjennu 1 minus 1/100 dha jechuudha. Kana gaafa hojjennu maal ta'a? 0.99 ta'a jechuudha. Yookiin immoo kun akkamittiin dhufee lakkoofsa kana akkamittiin dhufee isa jedhuu fi 1 minus kana jechuun tokkorra dhibba tokko jechuun maal jechuudha? Tokkorra dhibba tokko jechuun maal jechuudha jalqaba? Tokkorra dhibba tokko jechuun 0.01 dha jechuudha. 0.01 dha jechuudha. Kanaafi gaafa hojjennu akkam ta'a jechuudha? Tokko tuqaa 0 dha. Asirraa liqeeffata jechuudha. So gaafa liqeeffatu deebiinsa kanuma ta'a jechuudha. Kun badaa isin gara kutaa 12 waan ta'eef kana baay'isanii isinitti immoo barbaachisaadha jedhee yaadu. So biitti immoo gaafa dabaru biin immoo maal nu gaafate? Biin immoo maal nu gaafate? Gatii inni isaa nu gaafate jechuudha inni immoo inni isaa immoo yoo barbaanne maal ta'a? Inni isaa immoo yoo barbaanne maal ta'a? Isas gaafa hojjennu haaluma kanaan jechuudha. 1 isaa barbaanne, 2 isaa barbaanne, 3 isaa barbaanne. So gaafa dhumu maal irratti dhuma? 1 minus 1/n plus 1 itti dhuma jechuudha. Termiin jalqabaasaa dirqama meeqa ta'a? Tokko ta'a. Erga dirqama tokko ta'ee booddee inni irratti dhumu immoo meeqa ta'a? Minus 1/n plus 1 ta'a jechuudha. Kanaafi kana gaafa walitti daanu maal ta'a? 1 minus 1/n plus 1 dha. Criss crossii gaafa baay'istan kana maal ta'a jechuudha? Criss crossii baay'isaa over 1 godhaati. Criss crossii gaafa baay'istanii n plus 1 minus 1 over n plus 1 ta'a jechuudha. So n plus 1 minus 1 kuni minus 1 plus 1 wal balleessaa. So maal duwwaa tafa? N duwwaa tafa jechuudha. Saboodee deebiin keenya maal ta'a jechuudha? N over n plus 1 ta'a jechuudha. N over n plus 1 ta'a. Haala kanaan arganna jechuudha. Haala kanaantu argama jechuudha. Haala kanaan arganna jechuudha. Sequenceonni akkasii kun immoo maal jedhamanii beekamu? Telescopic sequence jedhamanii beekamu jechuudha. Telescopic sequence jedhamanii beekamu jechuudha. Inni kan biraan sigma notation dha jechuudha. Mata duree keenya irraa keessatti kan argamu sigma notation dha jechuudha. Sigma notation is a method used to determine write out a long sum in concise
way. Sigma notationini malattiini saameeshinii dheeraa barreessuu dhiisnee gabaabsinee ittiin barreessinu jechuudha. We use sigma notation for writing infinite and infinite number of term in sequence. Termoota sequence baay'ee dheeratanii fi dhaabbataa ta'anii gabaabsinee barreessuuf nu fayyada. Eetu sigma notation jechuudha. Some is denoted by the sigma notation using Greek letter sigma. Isa jedhamtu kana fayyadamna jechuudha. Sigma isa jedhamtu kanatu fayyadamna jechuudha. So itti fufnee gaafa laallu example 1 express the following sigma notation in the form of sum. Formii samiitiin maal godhudha barbaadi jedha. So amma 8tti nu kenname kana maal goona jechuudha. Iddoo kee kana meeqa kaanee buufna tokko kaanee amma 8tti buufna jechuudha. Tokko kaanee amma 8tti buufna. Kana jechuun eewwanii keenya gaafa barbaannu eewwanii maal ta'a jechuudha. 3 times 1 iddoo kee wanii gaafa buufnu maal ta'a 3 ta'a jechuudha. Itti fufnee a2 gaafa buufnu a2 is equals to 3 times 2 3 times 2 maal ta'a 6 ta'a. Itti fufnee gaafa 3 buufnu a3 barbaanne gaafa a3 barbaannu 3 bakka buufna 3 times 3 ta'a maal ta'a jechuudha 9 ta'a jechuudha. Haala kanaan amma 8tti bakka buufna yookiin amma a8tti barbaanna jechuudha. Amma a8tti barbaanna a8 keenya meeqa ta'a 3 times 8 dha. 3 times 8 immoo meeqa jechuudha 24 dha jechuudha. 24 dha jechuudha. Haala kanaantu barbaanna jechuudha. Meeqa kaanee bakka buufna tokko kaanee amma 8tti 3 times 1 3 times 2 3 times 3 3 times 4 3 times 5 3 times 6 3 times 7 3 times 8 jennee amma 8tti barbaanne isa booddee hunda isaanii immoo walitti daana jechuudha. Kana booddee hunda isaanii walitti daana jechuudha. Iddoo kana seenee dhufnee biirraa biinis akkasuma jechuudha. Meeqa kaadha keeni 2 kaa jedha. So waan 2 kaa'uu fi akkamittiin barbaanna keen keenya 2 kaa keen keenya 2 kaa k square maal ta'a jechuudha 4 plus ittaanee 3 gala 3 gaafa gashinu maal ta'a 9 ittaanee meeqa gala 4 gala 4 gaafa gashinu 16 ta'a. Ittaanee gaafa 5 gashinu 25 ittaanee meeqa gala 6tu gala meeqa 36. Haala kanaan hojjenna jechuudha. 36 hunduma isaanii immoo maal goona walitti deemna jechuudha. Hunda isaanii walitti deemna. Kana hunduma isaa gaafa walitti daanu meeqa ta'a jedha kitaaba keessanii 90 ta'a jedha jechuudha. Kun haala kanaan 90 ta'a jechuudha. Haala kanaan 90 ta'a jechuudha. Haala kanaantu argama jechuudha. Haala kanaan argama jechuudha. So salphaadha baqa inni guddaan isinii yaada keessanitti kennitanii dubbisuu qofaadha jechuudha. Kan isinirra jiru yaada keessanitti kennitanii maal gochuu duwwaadha dubbisuu qofaadha jechuudha. Yaada keessanitti kennitanii dubbisuu qofaadha jechuudha. Inni kan biraan immoo maalidha? Example 2 which one of the following express the sum of kana jira kamtu mul'isa filannoodha jechuudha kun filannoodha. Garuu immoo inni ilaalla akkamittiin mul'isa hojjennee wajjin ilaalla jechuudha. Keen 3 irraa gaafa ka'u 3 square ta'a jechuudha. Asii keen keenya maalidha 3 square kan isa kanaa hojjenname qofa dursa utuu isaanii ilaalini dursa kana kana hojjennu kana gaafa hojjennu meeqa kaa jedha keen 3 irraa kaa'edha. Keen immoo maal goona square goona. Keen 3 irraa kaa keen immoo maal goona square goona. Kana immoo gaafa laaltanii kunis meeqa irraa kee 3 irraa ka'e 3 square ta'e 4 square ta'e 5 square ta'e 6 square ta'e 7 square ta'e kunis akkasuma jechuudha. Inni sunis akkasuma. No difference baqa. Asis kottaa laala bii kanarras gaafa dhuftanii ilaaltanii
kun immoo aayidha. Maaltu wal jijjiire? K fi aayatu wal jijjiire. Mallattoo yenna qubee barbaanne yenna fayyadamne waan tokko rakkina hin qabu jechuudha. Waan tokko rakkina hin qabu. So kunis sanuma jechuudha. Itti fufnee sii kana gaafa laallu siin kun immoo keellamaa kee eessatti xumure? Jaatti xumure. Kana jechuun istii akka inni kennu ilaalla. Iddoo kee meeqa buufna? 2 2dhaa kaanee buufna jechuudha. 2 plus 1 the whole square. Itti fufnee maal goona? 2 plus 1 maal ta'a? 3 square. Eeshi itti fufnee meeqa buufna? 3 buufna. 3 plus 1 meeqa ta'a? 4 ta'a. 4 square ta'a. Isa kana kennaa jira jechuudha. Inni jalqabaa 3 kenne, inni itti aanu meeqa kenne? 4 kenne. Ammas immoo yenna 4 bakka buuftan iddoo kee 4 plus 1 the whole square ta'a jechuudha. Kun immoo maal ta'a jechuudha? 5 square ta'a jechuudha. Itti fufnees akkasumatti dabalaa deema jechuudha. Akkasumatti dabalaa deema. Kanaafi hundumti isaanii kana wajjin maalidha? Wal qixxeedha yookiin immoo isa kana in ibsu jechuudha. Isa kana in ibsu jechuudha. Okay. Exercise kana wanti isiniin galle jennee jiraate Telegram channel irratti akkuma kanaan dura isiniin jechaa ture Oromiyaa Education Tube jettanii yenna search gootan in argattu jechuudha. Telegram keenyatti dabalamtanii achirratti discussion groupiin jira. Achirratti waan isiniin galle nu gaafachuu dandeessu. Kanatti fufee immoo kan nuti ilaallu sigma notation dha jechuudha. Sigma notation isuma malaallee property isaanii yookiin amala isaanii wajjin ilaalla jechuudha. Keessumaa iddootti kanatti sirriitti na dhaggeeffachuu qabdu. Maaliif qormaanni intiraansii yeroo baay'ee kana keessaa ba'a waan ta'eef. Kana duwwaa miti qormaata intiraansii maatimaatiksii qofa irratti osoo hin taane kanneen akka aptituudiis warreen kana fayyadamu jechuudha. Keessumaa siikwensii aptituudii irratti baay'ee argama waan ta'eef haala gaariidhaan dubbisuu fi haala gaariidhaan na dhaggeeffachuu illee qabdu jechuudha. Haala gaariidhaan dubbisuu fi haala gaariidhaan na dhaggeeffachuu illee isinirra jira jechuudha. So itti fufnee wajjin ilaalla. Sigma notation. Property of sigma notation. Amala sigma notation wajjin ilaalla. The sequence AN where all the terms are C. Termoonni hundumtuu C yoo ta'e the sum of the first n term is first n term is maal taare? Fakkeenyaaf hundumti isaa termoonni hundumti isaa C dha. A1 is C, A2 is C, A3 is C, hundumti isaa C dha jechuudha. Kanaaf first n term maal ta'a? Summation first n term maal ta'a jechuudha? N times C mataa jechuudha. Lakkoofsa n times C. N isa kamidha? N isa mataa irraati. Gaafa sirriitti isin ibsu kana jechuudha. Kana amma n itti xumuraa N's 1dha. Fakkeenyaaf N's 1dha. A1's 1dha. A2's 1dha. A3's 1dha. A4's 1dha. Hundumti isaa 1dha jechuudha. Asii amma fakkeenyaaf iddoo inni kana 5tti xumurama jennu. Maal goona jechuudha? Gana 1 plus 1 plus 1 plus 1 hin jennu. Akkasin jennu. Maal goona? 5 kana finneetu siima tokkoon baay'isna yookiin wanii kanaan baay'isna jechuudha. Meeqa ta'a? 5 ta'a. Yenna tokkoon isaa walitti daatanis immoo 5 mataa jechuudha. 5 mataa jechuudha. Kun kana haasa'a that is tufe summation of an k runs to 1 up to n is equals to malta n times c akkuma gubbaatti wajjin ilaala jechuudha. In particular summation of 1 k runs to n k runs to 1 up to n jedhe iddoo kana maaltu jira? 1 jira. 1 times n maalta? n mataa isaa ta'a jechuudha. Akkuma gubbaatti isinitti himee ture. Iddoo kana summation isaa tokkoon immoo A1's 1, A2's 1, A3's 1 yenna ta'e lakkoofsa upper limit sana fudhannee lakkoofsicha isaa nu kenname sanaan baay'isna jechuudha. Kanaafi n kanatu upper limit kanatu waliin baay'isna jechuudha. So maalta n waluwaa ta'a jechuudha. Itti fufnee property isaa ilaalla.
property isaa wajjin ilaalla jechuudha. Property of sigma notation. Jalqaba irratti summation of c times k, c times ak, k runs to 1 up to n yenna jedhee siin kun asitti maal bakka bu'a? Lakkoofsa jechuudha. Lakkoofsa konstaantii yenna ta'ee yookiin lakkoofsa dhaabbataa yenna ta'ee c kana ala baafnee erga hunda isaanii hojjennee booddee walitti dabaluu dandeenya jechuudha. Booddee fakkeenya keessatti bal'isnee ilaalla. Garuu amma intiima isaa qabadha. Isiniin jira. Garuu asitti kan isin hubachuu qabdanii siin kuni akkamittiin ittiin baay'ata jenna jettanii kuni hunduma isaa baay'isa jechuudha. Siinii A1 isin baay'isa, A2 isin baay'isa, up to AN isin baay'isa jechuudha. Amma AN itti baay'isa jechuudha. Kana qabadhaa. Ittaane lammaffaa irratti jechuudha. Summation of AK plus BK k runs to 1 up to n is equals to summation of AI runs to 1 up to n plus k runs to plus summation of BK k runs to inni jennee barreessuu dandeenya. Kana jechuun salphaamatti kana qoba-qobaatti baasuudha jechuudha. Kan isa kanaa gochuu fi kan isa kanaa gochuu. Yookiin immoo al tokko summation kan BK barbaanne al tokko immoo kan AK barbaanne deebinee walitti da'uu fi AK fi BK walitti daanee immoo summation isaa barbaaduun wal qixxee akka ta'edha jechuudha. Property lamaffaan kan nutti himu. Itti fufnee property sadaffaa ilaalla. Property sadaffaan immoo maal jedha? Summation of AK minus BK is equals to summation of AK minus summation of BK k runs to 1 up to n jedha jechuudha. Kunis akkuma eda'uu sammaa asitti ilaalleeti jechuudha. Maal ta'a jechuudha? Walirraa hir'isnee summation isaa barbaaduu fi summation isaa barbaadnee walirraa hir'isuun akkuma wal qixxee ta'e nutti hima jechuudha. Akka wal qixxatee nutti hima jechuudha. Akka wal qixxee nutti hima jechuudha. Afuraffaa irra jirra. Summation of AK k runs to 1 up to n is equals to summation of AK plus summation of AK. Asitti wanti isinii galuu qabu. Asii keen runs to 1 up to n dha. Asii immoo tokkorraa kee amma m itti deema. M kun garuu maalodha? N dha gadi ta'uu qaba. Tokko gadi immoo tokko ol immoo ta'uu qaba jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf k runs to 1 inni keen tokko kaa m keenya amma 5tti yenna ta'ee n keenya immoo meeqaa ka'uu qaba jechuudha. 6 ka'ee itti fufuu qaba jechuudha. Inni kuni 6 ta'uu qaba yookiin immoo inni itti fufaan isaa meeqaa ka'uu qaba? Akkuma asirratti arginu kana meeqaa ka'uu qaba jechuudha. M plus 1 dha ka'uu qaba jechuudha. M plus 1 jennee up to n itti barbaanna jechuudha. Isinii galeera jedhee yaada. Jenna isinii galletee akkuma kanaan dura jechaa ture Telegram channel koo irratti nagaa gochuu dandeessu. Property isaaniitiin nuyi amma ilaallee gara fakkeenya ilaalutti wajjin dabarra jechuudha. Fakkeenya isaa gaafa ilaallu fakkeenya tokkoffaanii maal jedha? Evaluate each of the following notation jedha. Notationii kana evaluate godhi bakka buusii akka jechuuti. So maal goona? Akkuma kanaan dura jechaa turre tokko kaanee hanga 3tti bakka buusuudha jechuudha kun. Tokko kaanee bakka buusuudha jechuudha. So maal goona? 4 times 1 plus 4 times 2 plus 4 times 3 plus
4 times bakka 4 times 3 irratti iyyuu xumurama 4 times 3 ammasitti barbaadne jechuudha 4 plus 8 plus 12 ta'a jechuudha deebiin isaa meeqa ta'a 24 ta'a jechuudha 24 ta'a jechuudha haala kanaan barbaadna jechuudha itti fufee biirra kan jiru summation of currency to 1 up to 5 equation kana nu kenna ammas maal goona waniidha kaane 2 3 4 5 goone bakka buufna jechuudha so bakka buufnu gaafa bakka buufnu 3 times 1 minus 2 maal ta'a kuni wanii keenya jenne ta'e kuni wanii ta'a jechuudha itti fufnee 3 times 2 minus 2 jenna jechuudha maal ta'a 4 ta'a jechuudha itti fufnee gaafa barbaadnu si akkasuma ta'a deema jechuudha akkasumattiin itti fufa jechuudha akkasumattiin itti fufa jechuudha isti asirraa gaafa laallu tokkoffaani waniin keenya wanii nu kenne 4 nu kenne inni taan immoo 7 nu kenne jechuudha ittaane 10 sartii nu kenna akkasitiin barbaadna jechuudha kun salphaadha waan ta'eef meeqa dhufa 35 dhufa jechuudha 35 dhufa jechuudha isa ammaa keessatti property ni fayyadamnu ni jira fakkeenyaaf isa jalqabaa keessatti property kamiin akka fayyadamne property jalqabaa fayyadamne jechuudha property jalqabaa isas akkam goona forii ala baafne maaliif constantiidha waan ta'eef constantiidha waan ta'eef foreign constantiidha waan ta'eef forii ala baafne ittiin hojjechuu dandeenya jechuudha forii ala gaafa ala baasnu maal ta'a foriin akkasitiin kun ala baa isa booddee hunda isaanii walitti daana 3 1 plus 2 plus 3 ta'a jechuudha so maal ta'a kuni 6 ta'a 6 baay'isuu afurii immoo maal ta'a jechuudha 24 ta'a jechuudha karaa lamman isaa inni hojjetan hin danda'ama inni guddaan garuu isinii galuudha jechuudha seera kana immoo seera kamiin fayyadamuu dandeenya seera sadaffaa fayyadamuu dandeenya jechuudha seera sadaffaa fi seera tokkoffaa fayyadamuu dandeenya seerri tokkoffaan eessatti gala akkasitiin fayyadamna seera tokkoffaa summation of 3k currency to 1 up to 5 jenne minus jenne summation of k currency to 1 up to 5 minus yala baafne irraa waan ta'eef 2 mataa jechuudha minusiin ta'usti so that kanaaf maal ta'a jechuudha asii maal qabna 3 kana ala baafna jechuudha asii 3 kanatu ala baa jechuudha 3 kun gaafa ala baatu maal taati 3 times summation of k currency to 1 up to 5 dha jechuudha minus summation of 2 currency to 1 up to 5 dha jechuudha kunis isa booddee keenya kuni asii maal dhaabbataadha tokko ida'uu 2 ida'uu 3 ida'uu 4 ida'uu akkasitiin barbaanna jechuudha maaliif keeni waamanu bakka buufne fudhata 1s 2s 3s gaafa bakka buufnu inuma akkas ta'a jechuudha so that gaafa hojjennu deebisaa sirriitti maal ta'a jechuudha kun haaluma argitan kanaani keen kun ala baatee 3 kun ala baatee kee immoo meeqaa kee fudhate wanii fudhate gaafa wanii fudhatu wanii mataa waan ta'eef gaafa 2 fudhatu 2 mataa gaafa 3 fudhatu 3 mataa gaafa 4 fudhatu 4 mataa gaafa 5 fudhatu 5 mataa jechuudha itti fufee gaafa hojjetu
itti fufee gaafa hojjetu maal ta'e maayinus jedhee asii immoo sila maal isiniin jedhee ture asii konistaantii ta'e naani 5 times 2 jechuu dandeenya amma fakkeenyaaf kana. Garuu immoo K1dha kana waan ta'eef gaafa 1 bakka buufnus keenya maal mataa 2 mataa gaafa 3 bakka buufnus kan mataa gaafa 5 bakka buufnuuf kan mataa jechuudha. Kanaaf 5 times 2 yenna jenne 10 ta'a jechuudha sitti. Kunis yenna walitti daane maal ta'a 10 mataa. 1 3 4 5 kanaaf meeqa ta'a jechuudha 5 ta'a jechuudha. Kanaaf 10 ta'a jechuudha walitti. Kanaafi 5 baay'isuu lamaa jennee fayyadamuu dandeenya jechuudha kan waan rakkoo qabu. Deebisaa gaafa hojjennu meeqa ta'a jechuudha 35 ta'a jechuudha. Deebisaa 35 ta'a jechuudha. Siimmoo laala. Siimmoo gaafa ilaallu summation of 2 the power of k minus 1 k raised to 1 up to 6 jedha. Kanaafi iddoo k kana meeqa buufna 1 buufna al tokko maal ta'a 1 minus 1 to the power of 0 ta'a. Ittaanee 2 buufna 2 the power of minus 1 dha maal ta'a 2 the power of 1 ta'a. Itti fufnee 3 buufna 3 minus 1 3 minus 1 ta'a 2 ta'a 2 the power of 2 ta'a jechuudha. Itti fufnee 2 the power of iddoo kee meeqa buufna 4 buufna 4 minus 1 meeqa ta'a 2 the power of 3 ta'a. Itti fufnee 5 gaafa gashinu 4 ta'a. Tokko irraa dhachaa deema waan ta'eef itti fufnees gaafa 6 gashinu maal ta'a 2 the power of 5 ta'a jechuudha. Kanaafi walitti dabaludha 2 the power of 0 1 ta'a 2 the power of 2 2 the power of 1 2 ta'a 2 the power of 2 4 ta'a 2 the power of 3 8 ta'a 2 the power of 4 16 ta'a 2 the power of 5 32 ta'a jechuudha. Gaafa walitti daanu meeqa ta'a 63 ta'a jechuudha. Hundumtisaa walitti hundumtisaa 63 ta'a jechuudha. Haala kanaani hojjetamaa salphaadha jechuudha bakka. Kun garuu propertii isaa ibsuu fedheeti. Propertii isaa immoo gaafa ibsinu akkam goona kun meeqa keeti keewwan irraa kee amma 6tti. Kana adda kukkunnee ibsu jechuudha bakka waan salphaadha. Keenasi waanidha kee amma 3tti jennatee akkuma sila isiniin jedhee asii immoo meeqa ka'uu qaba 4 irraa ka'uu qaba jechuudha. 4 irraa ka'uu qaba jechuudha. Kanaafi gaafa hojjennu kanasi 2 the power of 1 minus 1 0 2 the power of 2 minus 1 2 the power of 1 2 the power of 3 minus 1 2 the power of 2 ta'a jechuudha. Isa booddee kana walitti daanu property 4 akkasitiin ibsina jechuudha. Kana fakkaata jechuudha. Salphaadha. Kanatti aansinee paartii dhufu maal ilaalla summation of arithmetic sequence ilaalla jechuudha. Kanarraa kana fakkaata ture. Yenna isiniin galletee Telegram chaanaalii keenya irratti nu gaafachuu dandeessu. Yenna isinii galeerate immoo laayikii gochuudhaan hiriyoota keessan bira akka inni qaqqabu godhaan isiniin jedha. Thank you. Waaqayyo immoo sammuu keessan eebbisu.